السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا خينيا قالي كم جرتنا نجا فيادا قبنا تكاجر رقبنا قبنتي كنا مهلتشتي رو بجرا خرو بجرو قبنتي خاسين جرتو فيديو يسني ورا بجرا فينكم بيتن سادي دم يفني روبا أكم جرتن أما أنت نجا خرا يوتيوب دي بني جرا يرون أما ما قديسنا يا رب إن شاء الله رب نفعله فيسو ومن دافع قبنا نخيس جرتني فينا ككر فدا مالي سنين جت في ديواني بيتني هردفتوتا خينيا قالي خبجمتوتا خينيا قالي ورا ماتي خينيا تاتن ورا وردفتا ورا نقوبا قباتن هنتي خيسنو ilmi namaa tokko gaafa silaa dhukkubsatee gaafa silaa waatee irratti girristanii irra wanni ta'u osoo hin taane gaafa nan lubbuun jiru profaayil na godhachuu qabdan isin galee gaafa nan lubbuun jiru na jajjabeessuu qabdan na deeggaruu qabdan na cinaa dhaabbachuu qabdan osoo nan lubbuun hin jirre gaafa nan lubbuun hin jirre maayoo naan goone gaafa nan du'es wanta ka profaayil ki yol kaastanii wanni na godhachuun faayidaa hin qabu maal irratti dubbii tana kaasani beeyta dubbii fidaa jirti oromoon wanni itti dubbii tana kaasuu danda'e namni akkamini beeytan yeroo ammaan tana gizeeti lubbuun jirtu sin deeggaru gizeen ana kana kaysaan jira nassa kaysaan jira jetteen sin deeggaru yoo ati waa dhukkubsatte yoo ati sitti tole jireenya bareedaa keessa jiraatte namni si deeggaras jechuudha saniifuu arraan tana YouTube kiyya kana guddisuudhaaf amma meeqa laffeeti ilaas gee jechuudha amma meeqa itti laffee itti dalagee itti maal jee wanni hin dalagin hin jirtu biyya namaarraa hanga biyya tanaatti jechuudha saniifuu ummata keenya kana godha ummata keenya akkas godha jee waa hedduu takkaan isinii hima isinitti nisja garuuga nuti wal guddisuu irratti laafannee jirra hanqa rabbi isinii laaffise warri naagootan galatooma hedduu takka hedduun isin galatoonfadhaa warri na cinaa jirtan jechuudha warri ilaa arraan tanaa naagootanii na cinaa dhaabbatanii jajjabeessanii aan isin hin beeyne isin na beeytan aan hunda keessanuu isin hin beekaa rabbiin naa olitti isin haa jaalatu hunda keessan isin hin jaaladha garuu arraan tana wanni jechuu dhufee nama wayitiin dawalee fi fattanuuf dhufee fatanaa wayitiin dhufee viidiyoo lammaffaa irratti hin godha arra garuu wajjuma haasoinee wal barannee akkamitti jirtanii haasoo kiyya kana warri yaadda YouTube irraa dhabamtee jirti warri jettan YouTube irraa akkaan hin dhabamin isin beeksisuuf gamanumaanu viidiyoo guyya irraa takki immoo guyya 2-3 irraa gad dhiisuudhaaf qophaa'ee muddii hidhadheen dhufee jira saniifuu isin akkamitti naqee baltanii akkamitti gaa yaada kiyya kana fudhattanii waliin laallaan isin hin jaagamanumaanu na dhageeffadhaa warreen na barbaadan jechuudha warreen na barbaadan gamanumaanu wanni isinidhaan barbaadu warreen na barbaadan Facebook kiyyaan harkachuu dandeessu warreen na barbaadan huccuu garagaraa post godheetiin jira huccuu aadaa garagaraa irratti bilbila kiyyaan jira gamanumaanu jechuudha warreen na barbaadan warreen na dubbisuudhaaf maatii kiyya dubbisuudhaaf ana na hayyamsiisuudhaaf na barbaada qabdan achi na qunnamuu dandeessan jecha keessatti kanaas kaniin fide saniifuu jechuudha wanni isin jechuu barbaadu amma laal anamma waan takkaan dalage jee hini maddu takki immoo waayiddu takka dalageetiin jira oromoon maal kana nan goone ganaadha ganana raafa aartii keessatti ganaa hedduun dalagajeetiin ganaa fuuldura miliyoona biliyoona tiriliyoona furadha jeetii yaada qaba garuu nama kanaa jabaatee na guddistanii na cinaa dhaabbatanii anamma intallalaati hedduu takka amma gamanaan nin dalagaa gamanaan YouTubein dalagaa gamanaan huccuu aadaa kana kanaan ergaa gamanaan shiitamnaan waan garagaraa fideetiin dalagaa saniifuu na jajjabeessitanii an intallalaati namni na biraan jiru dhiirtii na biraan jirtu kophaati yaan jiraadha kuma beektan yoga warreen wajji dalaynu warreen YouTuberoota warreen duraan garee taane yamani gaafa dalagu turre gareedhaan wal gargaaru turre editii wal gargaaru turre maal wal gargaaru turre viidiyoo wal gargaaru turre arra garuu kophaante maaliif jennaan namni gizee kara biyyaa galee kaan Finfinnee jiraata kaan Dirreedawaa jiraata kaan biyyaa bahee jira sababa saniif jechuu haalli qilleensa biyyaa addan of facaasee jira garuu arraan tana an kophaateetiin ama waa hedduu takka waan hin dalaguuf yaada qabu jira wanta hedduu takka dalaguudhaaf kan yaada qabu bakka ni jiraami haalli qilleensaa naaf hin mijaa kophaa kiyya laal nama tokko wallaala haqila tokkorra wallaala lama caalaa jette oromoon wallaala lamaan caalu sanirra nutuutu jechuu isin jechuu na jajjabeessitanii si cinaa jirraa yaadaan waa hundaan akkanaa jabaadhu jettanii yoo na jajjabeessitan an kana caalaan dalagajeeti yaada garuu yoo yaadaan nan jabeessine yoo na cinaa hin dhaabbanne yoo waan birootii miti bar ilmi namaa humaa takkasiif hin godhin waan takkanaaf hin godhina bakka yaadaan wal bira dhaabbattanii waan takka amma nama birootiif nama beeytanii sheer walii gootanii akkana micootan jabeessuu qabna yoo naan jettan ani jabaadhee waan fuulduraa dalaguudhaaf hamileedha komantiin deessannaaf hamileedha isinii galee jabaadhuu ati intala intala dubartiitii waan akkanaa kan si cina jirraa waan akkana naaf hin godhina isinii galee afaan kun afaan bareedaan afata gaarii irra caalaa jette oromoo fuulli bareedaan waa hunda caala isinii galee saniifuu jechuu warreen na jaalatan na kabajan hedduu takkaan isin jaaladha isin kabajan rabbiif jechaan isin jaaladha isin rabbiif jecha na jaaladha waan takka wal baranne warra miidiyaa kanarra wal baranne warra wal hin beekne meeqaa jira haadhaa fi abbaa keenya caalaa jaalannetti dhiyaannee yaada keenyatti himan obboleeyyan keenya caalaa maatii keenya caalaatti himan meeqaa jira jechuudha
warra kasakasiisan hundi kajru rabbiif jecha wal jaalanneeti wal beeynee fira maatii taanee ganda takka gosa takka taanee osoo taane oromummaa fi islaamummaa fi waan waliin nu jirtu oromoo ilma namaa ta'uu qofaan haala amala walitti dhiyaannee warra wal jaalannu meeqaa jira jechuudha. Sababa saniifu ani har'aan tana nama wayitiin dawwalee duraan fattanuufiin kee dawwaleetiin akkana nama kana fattanuufiin kee fatanaa san amma hin taatu. Sanifu boru takiftan guyyaa birootiin viidiyoo biroo irratti isiniif dawwalee isiniif fatana akka mi'oottan hedduu garaa nama yaaddu isinu waan sanirraa barumsa barattan jeeti yaada fatanaa wayiiti sanifu hini muif duraayi gizuma sana gartanii har'aan tana bakka akkanuma wajji haasoinee yaada wal dabarfannee waan jiru guutuu wal dabarfannee jeeti ammas laal ilmi namaa kun deeggaruu irratti waliin haa jabaanne waliin haa kaanu jeeti isinii galee bakka na yaaddanii jirtan anis yaadeetiin jiraanu yuutuuba irratti kana haasa'u yaadeetiin jira bakka akkasii arrantana wal yaanne jira YouTube irratti me kana haasa'u yaadeetiin jira bakka yaaduun ni jira ababaati me qadda turtee gizee dhuftee miidiyaa irratti haasa'u kana jechuun namni hedduun gizee dawwale kulanii miidiyaa irraa maaliif dhabamte maalte waan keessa jiru waan abbeeka jechuudha san waan ta'eef jecha isin garuu maal taate jettanii na gaafachuun keessan anaaf gaariidha kara akkaan kara social media deebuu na godha saniifu amma wanni isin gaafachuuf dhufe takkaffaa maal akkaan isiniif dalagu feetan prank jira drama jira interview jira ana malal YouTube khiyarati interview sinin dalaga interview sunan gogodeetin jira akkasuma prankis dalageetin jira yeroo dura khani negalen garu drama sanifu maal akkaan isiniif dalagu feetu biyya isin daawwachiseetin jira biyya garagara amma gamanumaanu isin maal akkaan isini dalagu maal akkaan isini hojjetu biyya isin daawwachisu taanaan biyya garagara deemee isinin daawwachisu vlog jechuu akkasuma deebi'ee pranki nu dalagi nama garagara yoo ittan pranki dajaati barreessaa waan isini dalagu jechuu lammaffaa deebitanii interview warra garagara nama haaree warra osii olin bayin kan ol nu baasii yoo ittanis isiniif dalaga waan isin naan jettaniin godha waan isin naan jettan kana irratti na jajjabeessuu qabdan isini galee na jajjabeessanii cinaa dhaabbattanii waan isini dalagu kan irra deeggaraan ani isiniif hojjedha garuu waa hunda caalaa isin na cinaa dhaabbachuu qabda waan isini dalagu irratti jabaaddu ettanii na cinaa dhaabbattanii na haasuu qabdan isini galee na haasuu qabdan laa ilmi namaa gisee karaa Itoophiyaa galee fi gaafa biyya namaa jiru san cabnee waan feene taanittis ni dalayna waan hunda jechuu dalaguu dandeenyaas asitti waci jira maaltu jira waa dhibbata akka jira isiniif himu ni beeyta warri waa dalagu jechuu waan san ta'eef jechuudha saniifu waan isin dalagu koomantii jala naa kaayaa warreen immoo na yaaddanii jirtan hedduu si yaannee jirra eessa baddee jaati koomantii na jajjabeessitu bakka koomantii bakka gizellaal fagaggitti jeetti hoflu jechuu hedduu si jaalanna naan faanaan jaa akkasitti hordoftoonni kiyya dila kana na jaalata anna makkanaatiin qaba way ummata qaalii kana jeetiin ogos hani miidiyaa irraa kana fagaadhee jiruun kara miidiyaa achi siiqee jechuu maaliif jennaan kuma dhibba guutee dhiisuun fadhaa kuma dhibba guutee waan biroo dalaguun fadhaa kuma dhibba guutee akkana ta'uun qabaa osoo hin taane ogos waan bakka jajjabina dubartootaaf bakka jajjabina walii hawwii qabna keessaafuu dubartoonni amma wallaahi anan kana jeekaan ibsuun beeku bu'aa bahee hedduu takka keessa dabarreessanii galee viidiyoo waraabuuf waa meeqa godhuuf waa hojjechuuf waa hedduu takka jira himnee hin fidnu ni beeytan warri aartii keessa jirtan warri keessaafuu miidiyaa irra jirtan waraabuun akkas maaliin akkas waa hedduu takka jira anfaan amma laal yoo viidiyoo waraabe yaadan hin fidaa miti yoo yaada fidi yoon idig godhe yoon gaddise akkas godhe waa hedduu bakka yaadaan na duraa faca kizee kophaatee taate waan takka dalaydee galmaan ga'uu hin dandeessu dhugaan isinii hima wallaahi koptummaan isinu jirti saniifuu isin Rabbi si jajjabeessu rabbi si cinaa dhaabbatu jaati du'aa teessan na cinaa dhaabbadda hedduu takka isiniin jaalladha isiniin kabaja koomantii jala waan na bareessan isiniin eega hanqa xumura viidiyoo kiyyaatti na faana tura boru viidiyoo addaatiin isinii qabadheerfa isiniin jaalladha nageenyaa tura baay